Godina Shawaa Lixaatti Waboon Zoonii Giddugalaa, Godina Arsii Bahaatti Waboon Zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhataniin injifannoo guddaa argachuu beeksisan. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Warra Jaarsotti milishoonni mootummaa baay'inaan 40 ol ta'an meeshaa waraanaa lafa naquun baduun isaanii dhagahame. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaa hidhattoonni faannoo uummata irratti raawwataniin lubbuun namaa bahuu fi saamichi guddaan qabeenya irra gahuun gabaafame. Biyyoonni Awurooppaa gurguddoon sadii UK, Faransaay fi Jarman ibsa waloo har'a baasaniin haleellaa misaayilaa Iraan ollaa ishee irratti raawwataa jirtu jabeessanii balaaleffatan. Harri bitootessa 2 bara 2026 ashama akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota ayyaantuu miidiyaa kunneen hangafoota oduuti hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo Waboon Zoonii Giddugalaa fi Zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhataniin injifannoo guddaa galmeessuu beeksisan. Tarkaanfiin kun bitootessa 2 bara 2026 godina Shawaa Lixaa Aanaa Daabargaa bakka addaa Jimaataa fi Haroo Booroo jedhamutti kan raawwatame yoo ta'u, humna mootummaa irratti miidhaa cimaa geessisuun ibsameera. Akka odeeffannoon Waboo Zoonichaa irraa argame mul'isutti loltoonni mootummaa hedduun du'uu fi madaa'uun isaanii mirkanaa'eera. Kana malees loltoonni mootummaa hedduun sodaan dirree lolaa irraa faca'anii baqachuun isaanii himame. Tarkaanfii kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota diinaa irraa nama 38 ol ta'an booji'uun to'annoo jala oolchuun isaa ibsameera. Hoogganni Waboo Zoonii Giddugalaa akka beeksisanitti loltoonni booji'aman kunneen mirgi isaanii kabajamee kunuunsa barbaachisaa akka argatan taasifameera. Haaluma kanaan gara maatii isaanii nagaan akka deebi'an taasifamaa jiraachuunis ibsame. Kunis sirna waraanaa keessatti mirgi namoomaa akkamitti akka eegamu agarsiisa jechuun hubachiisaniiru. Gama biraatiin meeshaaleen waraanaa hedduun diina irraa hiikamaniiru. Isaan keessaa qawween AKM hedduun hidhannoo isaanii guutuu waliin rasaasni AKM akkasumas dhodootuuwwan akka boombii F1 fi dookumantiiwwan adda addaa diina irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'aniiru. Injifannoon kun humna Waboo cimsuun dandeettii waraanummaa guddisuu keessatti shoora olaanaa akka qabu ibsameera. Haaluma kanaan Waboon Zoonii Kibba Bahaa Oromiyaa tarkaanfii fakkaataa fudhachuun injifannoo biraa galmeesseera. Godina Arsii Bahaa Aanaa Martii ganda Moollamee Arjoo keessatti humnoonni mootummaa dukkana da'eeffachuun halkan socho'anii qeerroo kaamsuuf bobba'an irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuu isaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaanis loltoonni mootummaa 3 battalatti ajjeeffamuun isaanii kan ibsame yoo ta'u, hedduun isaanii madoo salphaa fi cimaan adabamuu odeeffannoon argame ni mul'isa. Injifannoo argame kanaan uummanni Oromoo naannichaa gammachuu isaanii ifatti ibsachaa jiraachuun himame. Jiraattonni mootummaa garboonfataa balaaleffachuun hanga bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti qabsoon itti fufa jechuun Waboo cinaa dhaabbachuu isaanii mirkaneessaniiru. Bitootessa 1 bara 2026 milishoonni mootummaa baay'inaan 40 ol ta'an meeshaa isaanii lafa kaa'uun mootummaa jalaa baduun isaanii gabaafame. Namoonni milishaa taasifaman hedduun isaanii qonnaan bultoota, maanguddootaa fi barattoota mana barumsaa keessaa dirqamaan fudhatamanidha. Maanguddoonni qonna isaanii dhiisanii gara leenjii waraanaatti dirqamaan fudhataman kunneenis galii maatii isaanii irraa akka addaan citan taasifameera. Kunis maatiin isaanii beelaaf saaxilamuu fi rakkoo jireenya hammaataa keessa akka galan godheera jedhame. Barattoonni mana barumsaa irraa qabamanii gara waraanaatti dirqamaan ergaman hundi egeree isaanii irratti dhiibbaa guddaa geessiseera. Kunis barnoonni addaan cituun dhaloota qaroominaaf qophaa'aa jiru irraa kutuu fi caarraa isaanii dhiphisuun akka ta'e jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Haalli kun immoo guddina hawaasummaa fi diinagdee gara fuulduraa irratti miidhaa guddaa fiduu akka danda'u yaaddoo keessa galameera. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti namoota ogummaa lolaa hin qabne fi humna waraanaa hin qabne akkasumas jireenya isaanii qonnaan gaggeessaa turan gara dirree waraanaatti dirqamaan erguun lammii miidhuu fi jireenya maatii isaanii diiguudha jedhan. Haadholeen manaa fi maanguddoonni deeggarsa maatii ta'an qe'ee isaanii irraa fudhatamuun daa'immanii fi maatii harka qalleeyyii taasisuu isaa himaniiru. Dabalataanis namoonni kunneen fedhii lolaa dhabuu, rakkoon jireenya maatii isaanii mudatuu fi sodaa lubbuu ofii isaanii irraa kan ka'e murtoo meeshaa hiikkatanii mootummaa jalaa baduu fudhataniiru jedhame. Leenjii gahaa dhabuu fi haala waraanaa keessatti of eeggannoo gochuu irratti dandeettii dhabuun isaaniis murtoo isaanii kanaaf sababa guddaa ta'eera. Haalli milishoonni kunneen itti jiran ifatti kan hin beekamne ta'us taateen kun dhimma dirqamaan waraanaaf namoota walitti qabuu, miidhaa maatii fi barnoota irratti geessisu akkasumas egeree dhalootaa irratti dhiibbaa uumuu ilaalchisee yaaddoo guddaa uumeera. Hawaasni naannichaa rakkoon akkanaa akka dhaabbatu lammiileen fedhii isaanii malee gara waraanaatti akka hin dirqamne akkasumas dhaloonni barnoota irraa akka hin kutamne jechuun gaafii dhiyeessaa jiru.
haleellaa hidhattoonni faannoo godina Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwataniin lubbuun namaa bahuu fi saamichi guddaan qabeenya irra gahuun dhagahame. Naannoo Oromiyaa godinaalee Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo tibbana raawwataa jiraniin miidhaan hamaan jiraattota irratti qaqqabu odeeffannoon naannicha irraa argame ni mul'isa. Bitootessa 1 bara 2026 aanaa Abee Dongoroo gandoota Ca'ii fi Gulantee keessatti haleellaa hidhattoonni kun raawwataniin haadholiin 2 daa'imman isaanii waliin lubbuu dhabuun mirkanaa'eera. Akkasumas dargaggoon tokko haleellaa kana jalaa miliquuf yeroo yaalu humna hidhate kanaan qabamee ajjeeffamuu isaa jiraattonni himaniiru. Maddi odeeffannoo naannichaa akka ibsutti namoonni hedduun humna hidhate kanaan ukkaanfamanii fudhatamuu isaanii kan himan yoo ta'u, lakkoofsi isaanii hanga ammaatti adda baafamee hin beekamne. Kana malees manneen jireenyaa 40 ol ta'an ibiddaan barbadaa'uu fi beelladoonni manaa 180 ol saamamuu isaanii ragaan walitti qabame ni agarsiisa. Godina Wallagga Ba'aa Giddaa Ayyaanaa keessatti immoo haleellaa Bitootessa 1 bara 2026 raawwatameen bulchaan magaalaa Fiixee Baqqoo fi namoonni biroo lubbuu isaanii dhabuun himameera. Dabalataan naannoo kanattis manneen jireenyaa 60 caalan gubatee barbadaa'uu fi beelladoonni 90 ol ta'an saamamuu odeeffannoon argame ni mul'isa. Akka ragaaleen argaman ibsanitti humnoonni hidhatan kun ammas bakka garaagaraatti walitti qabamuun haleellaa dabalataaf of qopheessaa jiraachuun isaanii mirkanaa'eera. Akkasumas humna farra riphee lolaa ofiin jedhu Oromiyaa keessatti argamu marsinee dhabamsiifna jechuun dhaadachaa jiraachuu fi qubattoonni naannawa sanaa akka isaan tumsan waamicha gochaa jiraachuunis dhagahameera. Gama biraatiin uummanni naannichaa sagalee isaanii dhageessisanii humni finxaalessi faannoo kun qofaa isaa nu lolaa hin jiru. Warra qubattoota ta'an of waliin hiriirsaniin waraanaa jiru jechuun yaaddoo isaanii ibsataniiru. Haalli nageenyaa godinaalee kanneen keessatti hammaachuun sodaa uummataa dabalaa jira. Haleellaa fi barbadaa'insi itti fufe kun hawaasa naannichaa irratti miidhaa lubbuu, qabeenyaa fi jireenya hawaasummaa guddaa gaggeessaa jiraachuun ibsameera. Biyyoonni Awurooppaa gurguddoon 3 UK, Faransaay fi Jarman ibsa waloo har'a baasaniin haleellaa misaayilaa Iraan ollaa ishee irratti raawwataa jirtu jabeessanii balaaleffataniiru. Ibsa isaanii keessatti Iraan tarkaanfii waraanaa kana hatattamaan akka dhaabdu waamicha dhiyeessan. Haal kanaan ibsa kana kan mallatteessan ministeerri muummee UK Keir Starmer, pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron fi chaansilarri Jarman Friedrich Merz yoo ta'an nageenya naannoo Bahaa Giddu Galeessaa irratti yaaddoo cimaa akka qaban ibsaniiru. Biyyoonni kunneen dantaa isaanii fi kan michoota isaanii naannicha keessatti argaman eeguuf tarkaanfii barbaachisaa fudhachuuf qophii ta'uu isaanii ifatti beeksisan. Akka ibsa isaaniitti tarkaanfiin sun ittisa madaalawaa fi seera idil-addunyaa kan kabaju ta'a. Akkasumas dandeettii misaayilaa fi diroonii Iraan madda isaanii irraa dhabamsiisuu irratti xiyyeeffata. Ministeerri muummee UK Keir Starmer ergaa viidiyootiin dabarsaniin Ameerikaan buufata waraanaa Biriteen keessatti argamu kaayyoo ittisaaf akka itti fayyadamtu mootummaa isaaniin heeyyamuu ibsaniiru. Kana malees michoonni isaanii naannoo galoo galaana keessa jiran balaa isaan muudachaa jiru ofirraa ittisuuf deeggarsa dabalataa akka barbaadan himan. Dabalataanis karaan balaa kana dhaabuu dandeenyu tokko dandeettii misaayilaa Iraan madda isaanii irraa dhabamsiisuu qofa jechuun mootummaa Iraan irratti ergaa cimaa dabarsaniiru. Haalli nageenyaa naannoo Bahaa Giddu Galeessaa yeroo ammaa dhiphina keessa seenee kan jiru yoo ta'u, ibsi waloo biyyoota Awurooppaa kanaas tarkaanfii itti aanuu fi hariiroo isaanii Ameerikaa waliin qaban irratti xiyyeeffannoo guddaa argachaa jira. Biyyoonni sadeen kunneen akka ibsanitti Iraan marii karaa nagaa akka filattu waamicha dhiyeessanii balaa babal'achaa jiru dhaabuuf immoo tumsi idil-addunyaa barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.